dubbataan jiru usmiyya irraa dubbataan jiru nama biraa irraa dubbataa hin jiru dubbiin qabbanooyte lolli dhaabate haadhaamnu jettee ijoolleen qawwee fi manatti raratte warri gadi bahee lolli bifa haaraan haa ka'u jedhaa jiru ammallee ijoolleeteen bakka geettanitti isin warri dhageettii qabdan wanni nu godhaa jirru adeemsi nu irra deemaa jirru kun sirrii miti dhaabbadhaa jennee nama keenya qabachuu danda'u biyyatti daangaa walitti godhu ollaa walitti himatanii manguddootatti himanii bifa kanaan wal dhaabuu danda'uu qabna galatooma kanuma jedha warri jalaa gubattanii dhiiftanii dhugaan jirtu tanu galatoomi baabaatti. Hundaa ol mubaarak ulfaadhu galatoomi ati jiraata biyya saniiti. An Ameerikaa jira. Okay. Odeeffannoo kana akkamiin quba qabaachuu dandeettaati? Waa miidiyaa jiru argata mucayyoo baatee guyyarraa afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin dalagaa jirtullee argaa jirra. Miidiyaa irratti ammoo warra isii komandoodhee baafatee raasaa jiru argaa jirta. Warra ammoo guyyarraa nama tumu gastii jaraatillee argaa jirra. Warra dubbii labsu argaa jirra. Miidiyaa irra waliin jirra. Okay. Maqaa isii beektaati mucayyoo tana? Amal Haji Tusoo jedha maqaan isii amma Queen itti dabalanii jiranii Queen Amal Haji Tusooti. Jiraattu Kuweetiiti? Akkas waan akkasiiti yaa ijoolleen hin beekti bakka isiin jirtu Kuweeti jirti jedhanii ani garuu qabatamatti wanni beeku hin jiru viidiyoo masii arga malee. Hundaa'uun yaadichi kee baay'ee natti tolee jira itti dhiyeennaanis odeeffannoo kana quba qabda. Gama biraatiin of qulqulleessuun barbaachisu. Kiyya jettee keetirra dhaabbachuu osoo hin taane maraataa keellee haa ta'u qabachuudha qabda. Waan jettu kaasuun kee very appreciate you. Baay'ee si dinqisiifadha. Dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Nuuraddiin Baabaa yaada dabalata xiqqoo tokko qaba. Daqiiqaa takka. Ramzee inni deebita qosiif. Carraasii kenneera ammubee dubbateera. Firoomsaan itti aanaa haasaa amma ammubee xiqqoo yoo daasasu Ramzeenis thank you very much. Haa ta'uti garuu haasaa amma ammubee keessaa qabxiin ijoon ani fudhadhe tokkoffaa ofirraa ka'e. Ijoolleen sikkoo mandoo of qulqulleessuu osoo hin taane nama rakkoo qabu nama balaa gaaga'ama kanaan deemu of keessaa naxxaranii baasuu qabaa jedhe. Meen pooyinti noye. Inni itti aanu ijoollee walloo keessaallee namoota rakkoo qaban namoota gaaga'ama akkanaa fidan naxxaranii keessaa baasuudha. Namoota armaan duras ta'e ammas waan kana keessaa harka qaban ka qulqulleessee of baasee jira. Ka of hin baafne immoo abboon irratti hin bilbilina rabbi sodaadha. Kanneen harka keessaa qaban dhugumaan dhugatti ijoollee walloo yoo irra deddeebi'aan dubbatu karaan taane nun tuqinaa maqballeessii nurra kaayinaa eenyummaa keenya nun tuqinaa waan jedhurra dhaabbatanii cichanii jalqaba hanga xumuratti itti deemaa jiru. Kennin immoo hedduun isaanii beekamtii barbaada deemaa jiru jedhe. So yoo waan akkanaa kanaafis taate beekamtiin akkanaan dhufu qilee haaseenu haga danda'amaa ta'een kan dursu nagaa labsu. Tokkoo keenya nagaa irratti hojjan seerri mootuu seerri namoota yakka akkanaa raawwatan barbaadee seeraaf dhiyeessee even if namni xumurri isaa biyya du'a. Kana lamaan keessaan bahu yaa'iin du'a yaa biyyatti gala. Yoo jiruun gale waan dalage waan facaafate yeroo isaatti hamachuun isaa naaf waan ta'eef haga danda'amaa ta'een haasofni obboleessa keenya Mubaarak baay'ee gadi na seenee jira naa ta'ee jira. Nama haasaa isaatiin madaalta waan ta'eef. Ramzee atis galatoomii waan gaarii kaaftee hundaa ol akkaataa amma obboleessi keenya Mubaarak jedheen of ilaala namatti quba qabuun duratti ofitti quba qabuuf barbaachisa waan ta'eef firoomsaa itti fufi. Nurre galatoomi ulfaadhu dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen keenya mubeen utuu kanatti deemnu Mubaarik nama waan kana keessatti aarsaa kafale gaafa nagatu nu barbaachisa. Saree keenya qabachuu qabna yakkamaa keenya qabachuu qabna gaafa jedhamu itti duulanii nama tiitookii naannoo gara 400 ta'u sababa kana qofaaf irraa gubanidha jechuudha. Mee obboleessa kee yoo agarte lola gara afuriitu ta'ee lola afurii kana keessatti kan salphate ilmaan arsiitii lola afurii kana
Harargee faana Jimmaan faana Walloo yeroo lama kan geggeesse ijoollee Arsiiti. Lola geggeeffame kana bayeetiin qee namaa tuqe ofirraa dhoogutu barbaachisaa jechuudha. Yoo ka shalabbeen qee kan keetii bayee qee namaan tunne namni si uggun jiru. Nu kaleessa gootummaa Arsiin gootummaan abboonni kenna dhiigaan lafa kaayan lafee cabsanii lafa kaayan. Har'a ammoo nuti afaaniin gootummaa keenya balleessine jechuudha. Afaan arraba qabatamaan naffidire lafarra waan jiru qabatamaan naffidi. Waliin agarra. Waliin laalla mee qabatamaan fidanatti. Kanaaf nuti itti saalfanne nuti itti qaanofne nuti ilmaan araaraati. Nuti Arsii warra kaleessa mootummaan gabroonfataan Miniligaaf dhufe akka dhufetti aadaaf seenaa duudhaa lafa kenna hin fudhatin cabsinee ofirraa uummata deebise. Har'a afaan kennaan seenaa abboonni kennas kaleessa lafa kaayan balleessaatiin jirra. Arraba qobaan Ameerikaa teenne Awurooppaa teenne Itoophiyaa teenne bakka hundatti jechuudha. Kanaaf miskiinni keenya akka dabru miskiinni keenya akka jiru nu akka kabanya akka nu maluuf kabanya akka nu kennamu nama kabajuun dirqama. Yoo ati naman kabanye yoo ati ofin kabanye kabajan kee eegganne ciminna jabinna kan kee yoo eegganne akka jaarikaa duwwaadhaa iyyaa yoo deemte abbaa fedhe si horfa. Abbaa fedhetti akka san gabbuusee gorra'ee ajjeesee si garsiisaa jechuudha. Kanaaf ammoo adda hin hadhoofti dhugaan walitti himuu qabna. Dhugaan ni hadhoofti badduudha. Dhugaan ammoo guuzan qabdu walitti himuu qabna garuu dirqama. Gaafa gadhee keenyaaf saree keenya namarraa qabanne saree namaa akka isiin dhuftee hiyyeessa kennan tunni dhogguu dandeenya. Gaafa ammoo uf keessaa wal utubne wal qabanne nama ammoo laga keenya cee laga namaa dhaqeetiin yartuu nama galtuu qoshaasha durriyyee gandaa hiyyeessa keenya irratti akka inni kolfu gaafsan waruu dandeenya qofa. Yoo kana hin goone laga gama kana kan teennee goota kan koo gaafa jette hafarsaa na dabari ijoollee sanii dudduarraa dhaabe abdii bilisummaatiif hafarsaa walii waraana keessa seente geemii taphatee beekamtii horatee hafarsaan lola san keessa ba'e miti. Adda mootuu ijoollee lola kana keessatti lolaa jechuu. Warra kana arrabsaa warra kana qeeqaa jechuu. Waraana kana keessa hin jiru lola kana keessa hin jiru. Warri ilmaan Oromoo Walloo takka lola keessa turte adda lola keessa jirtu uummata isii qabattee gurmeessitee qindeessitee itti hiite biyya namaa keessatti hiyyeessa kan kee qalaa jirti sababa kan keetiif. Qalamuu isaa maa waliin agarree barra waliin agarree miti teennee laallee agarree miti. Ijoolleen mucaa Walloo tuttee qabsiifte sun ta'u Arsii maalirra jirtedha maalirra jirtu ijoolleen sun gaddeebitee ofii ishiitii Baalee Arsii jettee ol fixan turre hagadhaatitti nama maqaa isiitiin qabame beetti maqaa isiitiin nama du'e beetti. Ijoollee Walloo mucaa isaanii waan isaan nu godhaa turan beettanii miti. Ilma Arsii arrafan dhiiratiin jaarikaa duwwaa taatee hin wacin. Oromoon Arsii kanaan hin beekamu. Afaaniin gootaa miti Oromoon Arsii hojiidhaan goota. Hojiidhaan jaba agarsiiseeti uummata Oromootiif seenaa ol kaa'ee jira. Kolkollee shufuroo gamaa gamana teettee sagalee qofaan hiyyeessa ajjeesiftu hin ta'in. Yoo dandeetti hiyyeessa kan kee akka inni nagaan karaa darbu godh yoo dadhabde cadhis bakka lolletti luqqifatan jedha Oromoon. Bakka lolletti bakka waan raawwannetti luqqifatan afaan ofiin banan godhuu dandeetta taanaan bira jirta taanaan raawwachuu dandeetta gochaan tolchi. Ati amma miira kan kee ho'ifachuuf jettee miira kan kee qabbaneeffachuuf jettee uduu miskiinni kan kee ijoollee shiftaa kana namni kudhan harka jiru gama kaateetti arraba asii baafta bar gootoof goote. Kanaaf yaani dubbii isinitti dheeradhe Nuuraddiin salphinni hamaa kana keessa akka itti cadhiftan hin beekuan akka itti arguu dadhabdan hin beekuan. Nuu miti nuti amma warra namni tokkollee nu hin beekne nama mutu beekamtii hin qabne beekumsa ammoo eenyu gadi hin jirru wal qixa ta'uu dandeenya. Garuu gaafa ilmi namaa akkana qalamu warri ummata fuulduratti argamtan kun cadhisuun keessan bira darbuun keessan seenaa akkamittu akka galmaa jiru beekuun nu barbaachisa. Kana irraa ammoo ilmi Walloo ilmi Oromoo Arsiis fakkeenya kana godhee fakkeenya kana ammoo kutaa argeetellee kennuu qaba.
kutaa wallollee kennu qaba jimmaallee kennu qaba kabajeetiin hiyyeessee waliin jiraachuu qaba nagaratoma. Mutira jirta. Hundaa ol namoonni gaafa waa dubbattan yaada positive qabatanii gartuu gartokkee deeggaraa kaan immoo ol kaasaa dubbachuu osoo hin taane hunda dura gaafa dubbattu maddeen rakkoo yoo kee ta'e keetirra qubni kun akkuma walitti aanuun kanatti aanta taana yoo dandeette kana qabachaa deemuu yoo lolas ta'e yoo gorsas ta'e yoo tasgabbeessus ta'e hunda ofirra hunduu jalqabbii yooma ofirraa kaasan irra gaariidha. Mubeen kaasee firoomsaan akkaataa kanaan itti deebi'ee dubbachuun isas waan gaarii hundaa ol yaada marii waan kana dha'uu qabna waan kana jilbiiffachiisuu qabna osoo hin taane waan kana akkamitti dhaabuu qabna wal kabanyee akkamitti waliin jiraachuu dandeenya akkamitti fakkeenyummaa ta'uu dandeenya ka jedhu ilaaluun barbaachisummaa guddaa qaba. Firoomsaan as I think biyya keessa taa'ee taateewwan kana hubatee egaa gubataa fi haala ijoolleen keenya keessa jiran bal'inaan kaasee irraa dubbatee jira. Kan Walloos kan Arsiis ija bitaa fi mirgaati hunda kennaaf garaagarummaan qabu. Namni mana tokko keessa jiraatu haadhaaf ilmis wal dhaba. Faayidaa dhuunfaa giddugala godhatee haa ta'u akkasuma waan wayii haa ta'u namni walitti bu'uun isaa hin oolu ima walitti bu'a haa ta'u garuu walitti bu'iinsi sun beekame yookiin faayidaa dhuunfaa giddugala godhatee yookiin wallaalummaarraa ta'uu danda'a. Wanni kun hundirraa akkamitti kallattii furmaataa argachuu danda'a. Hundaa ol ani ilma Arsii yoo ta'e yookiin ilma Walloo yoo ta'e gaafa asirra bahee dubbadhu Walloon bakka bu'ee yoo dubbadhe yoo Walloon sappoorti godhee Arsii qeeqaa yoo ka dhufu taate anis jaraan garaagarummaa tokkoon qabu. Hunda dura qaamni bakka kana dhufu of amansiisuu danda'uudha qaba. Of amansiisuu yoo jennu hundarraa jibbiinsi garee lamaanirraa tokko deeggaraa dubbachuu osoo hin taane ija qixa sirrii fi sirrii nageenya irratti fuulleffate ta'uudha qaba. So waan kana milkeessuuf jecha akkaawuntiin isaa hedduun illee akka gubate dubbatamaa jira. Kan Mubaarak ulfaadhu galatoomii biyya guddate keessa jiruu fi jireenya kan kee qofa osoo hin taane haalli nageenya ijoollee keenya kan Walloos kan Arsiis si yaaddessee akkaataa kanaan nagaa buusuuf dubbiin ati dubbatte qofti gahaadha. Kanaaf haga danda'amaa ta'e eeruun namoota ifaa fi bilisatti garee lamaanirraa kaa'amee jira. Nama 7-8 kan gara Wallootis kan gara Arsiitis. So namoonni kun of dhoysina jedhanii viidiyoon osoo hin baane dhokatanii akka barbaadanitti waa balleessaa deeman taanan gaafa tokko dhugaa rabbi hin dhoysu. Dhugaan hin dhokatu. Rabbi dhugaa hin baasa. So haga danda'amaa ta'e wanni kun ammatti tasgabbii argatee jira jedhamaa jira.